Aboo deemka maashaallah keenya deemka. Saati keessuma bira maan oomu beete. Keessummaan tun nadhufte mootii. Aboo na dhufte. Keessummaan nadhufte baadiyyaa dhibaniimi jala keenya dhufte. Saboo carraa kanatti bagitanii hojii nyaadha hawsaariyaa wajjin. Hayyi. Samu no daga noro Baadiyyaa bakka waan darbu. Oo nyaaddu naasirraa dhiga. Aboo inni akka raachise. Akka kanatti kitaaba irraa oola raachise. Akka kaiti kubbaa dhiitaa oola seete. Akkanumatti hin jira seera. kan aje Galatoo. Nurraa dhageerra. Galatoo. Nurraa dhageerra. lagi Bakka. Kawan suku be aku Lihat. kalau jadi nama Aboo gaddaa kooti maashaallah duraanuu gaarii malee. Bar suku be aku. Yaa'ii malee uummata akkam beektu gaddaa bume. Bar asina mane be aku. Keessummaan tun nadhufte mootii. Aboo na dhufte. Keessummaan nadhufte baadiyyaa dhibaniimi jala keenya dhufte. Baga nagaan dhufte. bukan lagi anda itu Isinii jecha gaara bee akkanatti isinii waatu jira. Akkanaan sukumaan. Fedi aadaa teenya ta dursan ganti ni dagate. ya salam alaikum Waalaikum salaam. Wanni bi da halin hamisa. ya isbuju ni Oh. ani abari ya dake Ah. abari ya ban wangi kan Ya. ya ban qawaidatu nuraniyya kan Malawatti. halwat Ah. shekal gudda ataqu alayhim rahmatullah Hmm. abdi rahmata guru yaqul asri isam biragale Ah. banki ikran na wada arab makiyana fakateo Ah. Aboo akkasittiin barni dagattanii isin yaade oome. ya balis Allahu akbar Kanarri gagaa dura waan fayyadamu. Meerigi mee haa durni beeyta. Bardara summaa keessatti akka guddattee adii si jaafa irraan batteera. Hayyi. la samu no daga noro Maashaallah dha sheef. Allahu akbar Baadiyyaa bakka waan darbu. Oo nyaaddu naasirraa dhiga. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh uummata keenya. Kunoo haala kanaanii baadiyyaadhaan dhufanii. Akka fataa godhu jira sheef. Waalaikum salaam. Abang Umar. Yo. Mana? Fayyaa. Kaisa kaya nomor. Ah kaisa. Oh, yul makan. Keessan maa jarjarta. Waalaikumsalam Kaisa umar dayan. Isman Baki tu kaisa baki yul tu ni. madis Miicata. ini kata daru lagu jira Satu lagi mencari kawan. abu abari ne adi kitan no guddo te nyal ta oyruti Haya. asri asri yero no qur'an ragal Butai kan. Deemiiti. Eh. Daagaa ol akkanatti bakka inni isaa jala hataaraa masgiida taantu sanirra Haya. waan inni qabu guututti irraa fuudhii gitti. Medu aja. Dua kita kan yang. Hafu wanni dhaqqabta keessumaa jira harawaacha deema. Sabo carra hati bagi tadi ujnya dah hausaria ujin. Teete adeettuun qabnu manguttu malamaan sanii cabsii fidee adeema. Taate mara ba wa makan nyatu nak bisa saja. Waatiyyoo sanis dura buuti. Aboo deemka maashaallah keenya deemka. Saati kaisa bira man omu bete. Ati amma harawaacha fiddee dhufta moo dhufta? Keessumaa nan daldalti. Yo ina rabit me. Abali lagi generali. Aboo ijoollee ammaa laalaa kunu. yo sarat Utaama. yo Oo meeqa. ya dan no te Ati kashee ka waraabu sanii. hey zazan Inni irraan baddee bariyaa. Gara darab biasa hausaria ujin nyaki se aseta. Warra magaalaa ka magaalaa ta'ee ishee kana tuffatu kana baari jetti maal dhaamdaame. Tikontir kada abu an wanin damu Aboo inni akka raachise. Nam. ya warra magara Akka kanatti kitaaba irraa oola raachise. la hawla wala Akar betin jira kono. Akka kanatti kubbaa dhiitaa oola seete. Akar betin jira saya ya. Nara lagi. sinjo subhanallah abba kana khaysa dagatutu na ajaibisi kunille usman ni'mat yajiru ni'man jiru dunya asir rajal qabdi garu halate dagatutu akkamale na gattisi baba qinya kan kana nun shukume nu guttisi
biyya ambaatiisi dagachuun kee hedduun agarsiisa. Aara asrii aaru kanallee aduun arra jiru tun asriidha beetani. Aduu asrii aaru ooyiruu aaru chilaallee arra baabaa keenyaa jira beeknaa. Way. Yaas viidiyoon kanaafuu namni silaa hundi baabaa isaa yaadata akkuma qaba. Nurraa dhageerra. Kana ishee Nurraa dhageerra. Nurraa dhageerra. dhagee. Bakka. Kanarraa dhagaa. warri daaroo lamu. Warri daaroo irraa dhagaa. Wanni shayini asanatti dhufeef mijataan jira. Wanni ooyiruu natti dhufaniif gandaa wallaala keessa jira. Diin qubsiifnaa majlisa aanaa daaroo labuu madhisaa ardaa madhisaa diin qubsiifna jedhanii sagantaa deeggarsaatiif as jiran ifin yaame kophaan deediyoo tana. Eeti kiiloomeetira 300 ol qaboodhaa kooti dubbiin afaaniin dhiitinsa niin fixadha. Akkasitti majlisa qubsiisuudhaan dhufanii galgala liibirratti ol qotaatiif tokko jirra gisee hanjamaatu na jala dhuftanii har'a kumarraa wal dhugaatiif jaana deeggarsaaf yaananii dhuftan nu jala kanaas nyaachaa hojjaa sirratti hin dhaabne akkasitti dhuftanii janiif jira. Hojjaa qabatee dhufti. Alema booda keessa kutti amma gaffitti. Asharree horii jira. Qeenxa iraaninu. Waynu qaanya sanii yaaboo sheekha guddaa kana bilisuu. Miidiyaa ol fitan boo'e. Teemasoonni harargee lixaa kun ni bargaa. Isin wala baaqee boonsee gammachuun sigaa isaatti Abdee shoofaa jira birra Hamzaa Hajiibaa. Hamzaa Hajiibaa. Abummaan Utseenbaa Babaatu kana kana jidha. Jarri kun Garbi sana. Ganda sanii. Saayiban kiyya kun hundi ganda sanii. Ganda kana bar. Sheriat waan asii galchaniin isaanii beeka. Waan asiisi galchaniin isaanii beeka. Abummaan Utseen Abdee Shoo intala baadiyyaa Suuzaan ka. Hamzaan kiyya sanasi. Hamzaa Hajiibaa jira. Kiyyaa beekni sana. Hawa gaafa boleetti yaadin. Nabiree dhaabbatee gubbaan sana. Hamzaan sana. Muduraa shukkuumu jira. Asheetaa bishingaata abbaan keenya dur nu barsiise san irra asii shukkuumu jira. Qophii maaliitiif jala bultii gartee qubsuma majlisaatiif jecha asheetaa bishingaatiin ol baane namni asheetaan ol beeka. Ashiiteetuma gala. Asheeteef galaa kuma qaban. Kanaaf ani wanni hin dhaammadhu feemisoota keenya gurguddaa hundi har'a guyyaan guyyaa quraanaati. Guyyaa gartee diin rabbii qubsiisan. Xiqqaan keessan guddaan keessan. Gumaacha keessan irraa akka gara ibdubaatti hin jenneen dhaamsa dhaammachuu barbaada. Arras qajeeluun dhiifne qilleensatti deemtu waqtii duhurii yannaa dheetu madiinatal muniirii.